بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى درسين كأنكم بكم سيناء أبو بكر الصديق كتا صدفاء الرجر سيناء أبو بكر الصديق كتا لما في kutaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti barannee dabarsinee jirra seenaa isaa jalqabarraa dhaloota isaatirraa akkasuma akkaataan itti islaamee amma immootuu islaamummaa keessatti waan inni ta'e inshaallah irraa haasofna jechuudha. موقف العظيم في قصة الإسراء والمعراج أكنا جدًا بكا قدّا قهي أبان بكري تبت جتشادا إسلام ما كيستي قاف نبين كين عليه الصلاة والسلام سميع البهي صلاة فود ديبي قاف مسجد مكة الراكئي نبين بيت المقدس ركي أنبيوتا أجي الصلاة أجي الراكئي قرى سميع البهي سميع الدنيا تتلي أنبياء أرقي آدم جتشا لما فا صدفا أفرفا شنفا جهفا تربفا akkasit deeme nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam guyyaa san keessatti guyyama tokkotti makkarraa ka'ee nabi muhammad masjid haramaa irraa ka'ee achii ka'ee beeytal maqdasiin dhaqee achirraa gara samii ol bahee halkanuma kana keessatti gama addunyaatti gad deebi'e gaaf jibriil fuudhee buraaqii yaabbisee deemen seenaa san namuu dhageettan قافا سن أمني قريشي دقينا النبي كينا عليه الصلاة والسلام ويتأجر ديبئ هلقن مكان كيستي صحابة إساتي اتهم نبي كينا كساكنا دبي والجلاها سينيها سوينان أمني قريشي ندقي دقينا مشركني قريشي مكة سناديدن إساني نمتشا وان أكنا مفرشو دقيتت مالف جنان محمد دبي أجائبات قد فيجنا akkamii jennaan makkarraa ka'ee guyyama tokkoon lafa ji'a tokko deemsisu makkaa fi agartee beeytal maqdas jidduu warri naggaadeedhaa deemaa oolanii ni beekanii ji'a tokko guutuu deemsisa ji'a kaamila deemsisa lafa nuti agartee ji'a tokko deemnu halkanuma tokkotti asii ka'ee beeytal maqdas dhaqee achittuun dhaabbannee samiillee ol bahee samii torban dhaqee haga samii torbaniititti deemee achitti kun rabbi isaatiin haasa'ee salaatallee fuudhee gad deebi'a jedha amrii ajaa'ibaattuudha argameeti bahaa waliin jedhan duuba ajaa'ib dubbii ajaa'ibaa jedhaniitii walitti labsaniitii ka agartee bakka cufaa kolfanii iyyanii waan haarawaa dhalate jedhanii isa kijibsiisuudhaaf waan ittiin kijibsiifnu waan aqlii namaan seenne amma ittiin dhufe arganne jedhanii machaawan duuba allahu akbar nabi muhammad rabbi waliin jira namni rabbi waliin jiru eessaa jiguu danda'a eessaa hinjifatama eessaa kufa duuba eessaa kufuu danda'a duuba achumaa waan jedhaniin yaa nabi muhammad salaamu nabi muhammad illeen jedhanii isaa yaa muhammad jedhaniini lafa nuti ji'a tokko guutuu deemnu ati eduma deemtee achi dhayxee achitti ambiyoota illeen salaattee achitti ambiyaa guutuu walitti qabee achi salaatiin nabiin kenna imaamul ambiyaa wanni jedhaniiniif kana ambiyoota isa duratti argaman kana guutuu achi walitti qabamanii imaama ta'ee salaatini achirraa ka'ee gara samii ol ba'u ambiyoota san achi arge allahu akbar kunillee hikmaa rabbiiti rabbiin kana mara isa agarsiisee achii gad deebi'e duuba amma isaan waan jedhanii yaa muhammad ati agartee ka halkanuma kana tokko keessatti deemtee beeytal maqdas dhaytee achirraa kaatee gara samii ol baatee achii gad deebitee ammallee asit deebitee jedhaniin jedheen akka nabi muhammad takkaa beeytal maqdas hin dhaqinni beekan achi duran dhayne nabiin keenya achi dhalatee achi guddatee ni beekan akka inni guruun deemin isaan bira waan jedhaniin ka manguddoonni isaanii walitti qabamanii beeytal maqdasiin akka isiin jirtu nuu wassafuu dandeettaa jedhaniin nuu bifeessuu dandeettaa bifa isii akka isiin jirtu ulaan isii garam gara galaa
kallattiin agartee kaa isiidhaa garamtu garamii roga kamtu garam gara galaa fuundura isii maaltu jira duyda duuba isii maaltu jira kana nu wassafuu dandeettaa jedhaniin jedheen isinii wassafaa jedheen nu wassafi jedhaniin wayta wasfitti seenu nabiin keenna hin dadhabe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayti masan fidee beeytal maqdasiin akkanuma dura kaa'e akkuma televijiina keessatti nu laallee waa agarru kana akkuma nuti agartee feesbuuk irratti laallee waa agarru kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudhee dura kaa'e nabi muhammad agartee akkanuma laalee tumaan dachii isiitiif waan cufa akkana dura kaa'e ka inni ni argaa isaan hin arganii kun hikmaa rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa rabbi irratti wanni guddataan jiru kallattii kanaanillee waan akkanaa jira kallattii kanaan dhagaa akkanaa jira bakka akkanaa bakka ambiyoonni gaangee itti hidhattuu jira bakka akkanaa ka akkanaa jira duuba isiitiin waan akkanaa jira fuundura laalee argu jira ree maaltu isa dhiba haasa'e ufirraa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam cinqii tokko malee ajaa'ibanii waa wasfii immoo itti qaceele jedhan inni asiin duratti hin dhayne akkamiin beekeya amma ajaa'ibittu seenan hin beekan isaan naggaadotaati warra dur dhaqee manguddoonni isaanii ni beekan qaceelatti beekan beeytal maqdas inni qaceela wassafee dubbii kana agartee argate isaa arginaan waa wasfii immoo qaceela itti qaceelee jedhan kijibsiisuu dadhaban akkamiin kijibsiisarre waan isaan dagatan mara ka isaan hin beeyne maratti guutee himeefi kaamila godhee guutee amma yeroo kana naggaadonni teenna ta'achi deemtee agartee kaa dhuftu eessa geette jedhanii gaafatan naggaadee shaam dhayxee dacha'u jirtu jira bakka akkanaa geette guyyaa kam as geetti guyyaa akkanaa as geetti milikkata waliin himee fi gaalli akkana itti dalage karatti jedheeni guyyaan isaan seenanillee guyyaa akkanaa ganama agartee kaa osoo lafti wannaan jedhii yeroo akkanaatis seenan jedhee himeef gaafa san osoo laftiin bari'in subiin gayyaanii eeganii akkasuma dhufe ka gaalli akkanaa dura deemu milikkataan jedhee waan mara himeef naggaadonni isaanillee akkasuma dhufte akkuma inni jedhetti ajaa'ib akkam haa ta'arree mee akkam haa ta'an yeroo kana amma deemanii Abubakri Siddiiq itti qaceelan Abubakri Siddiiq dubbii kana quban qabu badhema itti dhaqanii waan saahibni kee jedhu dhageettee jedhaniin ka ati nabiyyi jettee jala deemtu maal jedheen bara gartee kaa'ee duma halkan keessatti asii ka'ee deemee beeytal maqdas dhaqee achiin samiillee ol bahee haga samii torbaniititti deemee waan rabbiin natti kenne ajajarraa fudhadhee deebi'e jedha kana dhugoomsi taati jedhaniin mee ati maal jetta dubbii kana keessa jedhaniin abbaan Bakrii quban qabu Abubakri Siddiiq waan jedheen seenaa isaa keessa jirraa ka kanaafuu nu fidanii maaliif hin dhugoomsinee jedheen anni dhugoomsa dubbii samirraa rabbiin itti fiduuyyuu dhugoomsee ka beeytul maqdasii kana dhugoomsuu didaa jedhe ka inni deemee beeytul maqdas dhaqee deebi'ee dhugoomsuu didaa jedhe dubbii rabbii samirraa itti buuseyyuu quraana rabbii wahii beeysa isa godhamu keessattuu isan kijibsiifne isa dhugoomse kun maal na kijibsiisaa jedheen agartee kanatti hin dhugoomsaan Abubakri Siddiiq akkatti dhugoomse wanni maqaan Siddiiq jedhamu kun itti baheef gaafa kana jedhan gaafa kana yeroo agartee Jibriil itti dhufe nabiin keenna ummanni na kijibsiisee jedheen duuba ummanni na kijibsiisee jira ol bahee gaddeebi'uu kiyya kana ummanni na kijibsiisee jira jedhee Jibriilitti hime Jibriil waan jedheen Siddiiqtu si dhugoomsaa jedheen Siddiiq eenyu Abubakr maqaan Siddiiq jedhamu kun gaafa kana kennameef Abubakri Siddiiq isatu si dhugoomsaa jedhee yoo ummanni si kijibsiisellee abbaan Bakrii dubbii tanallee quban qabu ufumarraa akka kophaa raasaa jiru achi dhufanii itti himnaan achuma dhugoomse duuba Allahu akbar Abubakri Siddiiq yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan keenya nama diinii kana akkanatti agartee cinaa dhaabbatee ol qabe duuba kanaaf iimaana abbaa Bakrii jihaa tokko kaanii iimaana ummataa yeroo jihaa tokko kaan iimaana abbaa Bakriitti mazzanaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam iimaanni abbaa Bakrii iimaana ummata kana guutuu caala duuba yoo walirra eda'anii iimaana isaanii bakka tokko kaahan ka abbaa Bakrii jihaa tokko kaahan ka abbaa Bakriitti mazzanaaya Allahu akbar Allahu akbar kennama akkana Abubakri Siddiiq kenname duuba ajaa'ib
duuba seenaan abbaa bakrii baay'ee dheerataa akkuma kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa jennee eegalletti hijraallee nabii kenna waliin bahe Abubakarsiddiiq. namni nabii waliin bahe hijraa eenyu jennaan Abubakarsiddiiq. sahaabaa keessaa isa filateen nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yaa abbaa bakrii ati waliin baanaati naa obsi jedheen agartee hijra gara Madiinaa. sahaabonni kuwwan duratti yaa'an achumaa duuba nabiin kenna akka jennaan abbaan bakrii akka malee gammade duuba isaa gammachuun akkanatti taa'ee eegu ka ummanni Qureeshii wal mari'atanii nabii kenna ajjeesu irratti walii galan ka gosti cufti nama kennatte gosti Qureeshii banii Adiyyi jira banii Taymi jiraati banii agartee ka adda addaa jiraati gosoonni adda addaa ka agartee achi keessa qubatan ka Qureeshii kun cufti walii galanii akkamitti haa ajjeefnu namticha kana ajjeefnu malee nagaa irraan argannu jedhanii taa'anii mari'atan. yeroo mari'atan warri gariin agartee ka haa hiinu akka inni biyya kana keessaan baane jedhan warri gariin biyyarraa haa ariinu jedhan warri gariin haa ajjeefnu jedhan ka akka fir'aawnaa ummata nabi Muhammad Abu Jahl ka jedhaniin ibliisillee karaa kanarratti gargaaree teessuma waliin taa'anii waan jedheen karaa abbaan Jahlii jedhe kana yoo biyyarraa ari'amellee humna horee isinit deebi'ee isin cabsa yoo biyya keessatti qabdanii hiitanillee kunoo namni ammaa amanu jira namni isin jalaa amana namni amantirraan dhaabbatu. kanaafuu wanni nabi Muhammadiin itti dalaganii agartee ka diinii kanallee dhaamsanii isallee ufirraa ajjeesan malee akki biraa hin jiru jedhanii ajjeecharra walii galan. yeroo kana ajjeechaa isaa irratti yeroo walii galan bifa kamiin haa ajjeefnu gosti isaa baniin Haashimiin hin dhiiftuu jedhan. waan jedhan namni cuftinuu agartee gosti cuftuu nama tokko tokko haa kennitu jedhan shabaaba. namni tokko tokkoon sun bakka tokko haa dhayanii jedhan agartee nabi Muhammadiin. yoo dhahanii inni saniin du'e dhiini isaa gosa mararra faca'a agartee gumaan gosa mararra waan faca'uuf jecha gosa takkatti taatee loluunii hin dandeettu baniin Haashim dirqama gumaa nu gaafatti gumaa walitti guurree kafallaaya. yoo gosa takka taate immoo gosa takkatti san isiilleen itti qaceelteen loltiini kanarra namni martuu akka harka keessaa qabaatu gosti martuu nama tokko tokko kennaa'ina. kanarratti walii galanii nabi Muhammad ajjeesuudhaaf gosti martuu agartee nama kennite. yeroo nama kennan warroota kennan kana walitti qabanii halkan keessatti akka nabi Muhammad ajjeesaniif guyyaa itti godhanii itti mari'atanii mana nabi Muhammaditti qaceelchan. dhufanii mana nabi Muhammad marsan halkan yeroo nabiin kenna rafi alayhi salaatu wassalaam. rabbiin himee fi nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam firaasha isaatirraa ka'e aliyyiin firaasha kiyya kanarra ciisi jedheeni wanni tokkolleen sin tuquuti abshiraa jedheeni itti hime ani har'ani bayaati agartee kaa'ati deeynii narra jirtu ta namni na bira kaayate amaanaa namaa maraanarraa galchi na boodaa koottu jedheeni amma halkan keessatti ka'ee nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ummata mana isaa marsee taa'u kana hirriba rabbiin itti buusee bakka isaan rafanitti biyyee mataa isaan irratti guuree biraa bahe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Abubakarsiddiiq wali baallamatanii jiran. Abubakarsiddiiq gaala lama kurfeessee jira. namallee kakaraa madiinaadhaa isaanin deemu wal baallamanii jiran mallaqaan ka deemuniin eega guyyaa sadihiitii booda nutti koottu jedhaniin namtichaan
namticha sanitti gaala kennanii ufirraa agartee ufii luka isaaniitiin bayanii gaara sawrii goda isaa dhaqanii achi seenan. Abubakrissiddiiq fi nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Abubakrissiddiiq radiyallahu anhu wa ardaahu yeroo bakka godaa gayan gonni agartee jabatu jira ka zabana dheeraadhaaf tolfame ka sharariitiin agartee ka mana itti ijaarte achi keessa seenee nabiidhaan ala dhaabadhu jedheeni ufirraa goda san haree qulqulleessutti seene. Goda san haree qulqulleessee waan isa keessa jira maraa baasee boollowwan isa keessa jirtu maraa cuccufee eega sanii nabii kennan osseeni jedheen. Boolloo takka immoo waan ittiin cufu dhabe. Waan ittiin cufu dhabnaan hirba luka isaatiin irra ga'ijjate. Akkasin nabiin kenna osseenee Abbaa Bakriit irratti erkatee nabiin kenna waan dadhabeef ufirraa rafe duuba. Wayta nabiin kenna salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi rafe Abubakrissiddiiq gama jalaatiin dhuftee qaajibbuun takkiiyyuu jawween jedhaniin dhuftee ciniinte Abubakrissiddiiq. Wayta ciniinte Abubakrissiddiiq nabii kenna hirribarraa dammaysuun akka malee itti ulfaate. Maaliif jennaan nabi Muhammad qaceela jaalata duuba. Hirribarraa nabii kenna dammaysurra luytummaan tiyya haa dhumattu jedhee itti obse. Wayta laalan akka malee itti dhagahame obsuu dadhabeetii imimmaan asirra gadi yaa'e Abbaa Bakrii. Nabiin kenna mataa isaa agartee kaa isarratti erkatee ciisu jira. Imimmaan kun dhufee adda nabii kennaa irratti gadi harca'e mallaa nabii kennaa kanarratti. Wayta imimmaan bifa saniin nabii kenna irratti gadi harca'e nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hirribarraa dammaqe. Wayta dammaqe maa bika yaa Abaa Bakr. Maaltu sitti argame yaa Abbaa Bakrii jedhee nabiin kenna gaafannaan ludiqtu yaa rasuulallah. Nin ciniiname yaa nabii kenna nin ciniiname jedheen duuba. Luka kiyyaa na ciniinte jedheen duuba qaajibbuun. Achii nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam yaa Abaa Bakrii maanatti hin beeysisin. Maaf naan himin akka isiin si ciniinteen. Yaa nabii rabbii ati hirribatti haajaa qabdaa. Eega guyyaa meeqati atiin kun hin rafne. Kanaafuu agartee haa raftuuti hirribarraa sin dammaysuu jedheeti bifa kanaan agartee si dhiise yaa nabii kenna jedheen duuba. Achii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam achirraa ol jedhee luka isaa ka ciniiname kana itti tufee fi du'aayii kadhatee fi luyti Abubakrissiddiiq fayyite. Ummanni mushriktoota ka nabii kenna eeguudhaaf mana nabii kennaa marsanii ciciisu jiran osoo isaan hin dammaqin aduun itti baate lafti bariite. Namni tokko ka karaa sanirra dabru jiru agartee argee isaan kana maal asii gootan ummata jedhee kakaase duuba. Bar Muhammadiin eegu jirraa jedhaniin. Muhammadii maal eeydan Muhammad qaata kuteeti agartee ka biyyee matarratti isin guureen agartanii jedheen duuba. Namuu yoo ol jedhu biyyeen mataa isaaniitti irra jira biyyee matarraa argufatanii achi ol ka'anii. Dhugaa baantaa jedhanii waytii achii fiiganii isaan agartee mana nabi Muhammad seenan nabiin kennan jiru. Firaasha nabii kennatti irra yeroo laalan nabi Muhammad hin jiru Aliyyitu achi jira. Achi Aliyyiin huccuu irraa raranii meeti inni yoo jedhaniin ani hin beeku jedheen Aliyyi. Nabi Muhammadiin akkasin rabbiin jalaa baase. Yeroo kana amma garay gulufanii garana gulufanii garay gulufanii deemanii mana Abbaa Bakriillee dhaqanii Abbaa Bakriillee yoo barbaadan hin jiru. Abbaan Bakrii eessa deeme jedhee waytii inni intala Abbaa Bakrii Asmaa'ii tana gaafate Abu Jahal ani hin beeku jetteen. Kaballaa isiitti gadi dhiisee mataa fuula isii kana dhahee lafatti kuchisiise. Warqiin gurra isii kun marti achi irraa ciccitee lafa bu'e. Akkasitti duuba dhaban nabii kennaa fi Abbaa Bakriillee.
amma deemanii gaara Thawrii kana dhaqaniiti barbaadan duuba garana barbaadanii garas barbaadanii achi deemanii faana dhahanii deemanii dhufanii goda nabiin kenna fa'a keessa jiru gubbaa gayan Abubakarsiddiiq akkana ollaalee arga goda kana seennee haalaallu jennaan kana godni daarabaaftuun mana itti ijaaratte ka akka waggaa meeqati wannaan jedhin kana keessa maaltu seena jedhaniini wal dhoorgan ufuma rabbiin irraa qabuu fedha achumaa duuba Abubakarsiddiiq akkana ollaalee yaa nabii allaha bar osoo tokkoon isaa uf jala gadi laale nu argaa jedheen bar osoo gara luka isaanii akkana gadi laalanii yaa nabi Muhammad silaa nu arganii bar jedheen agartee ummanni akkanatti deema duuba agartee ka isaan barbaada akkana jedhan duuba osoo namummaan tokko akkana uf jala gadi laale yaa nabii rabbii nu arganii jedheen Abubakarsiddiiq rabbi isarraa haa jaalatu eessa arguu danda'an rabbiin fedhu malee subhaanahu wa ta'ala barnuti nama lamaa sadaffaan kenna rabbii kennaati yaa abbaa bakrii nu arguu hin danda'anii jedheen nabiin shakkii tokko malee nu arguu hin danda'anii jedheen duuba haala kanatti duuba Asmaa bintu Abii Bakrii eega guddattee Zubayritu isii fuudhee nyaata dalaydee waan nyaata kanaan afaan hiitu dhabdee qarbata bishaan itti naqanillee kurfeessitee fi waan isa kanaalleen afaan hiitu dhabdee ufirraa sabbata isii hiitee bakka lamatti addaan baqaysitee fuutee agartee ka nyaata kana nabii kenna fa'a bakka isaan jiranitti fuutee geessiti duuba goda keessatti jechuudha achitti geessitiif rabbi isirraa haa jaalatu diiniin kun wal gargaarsan bakka kana gahe yaa obboleewwan kenna akkanumatti bakka kana hin geenne dhiirti itti miidhamtee dubartiin itti miidhamtee manguddoon itti miidhamtee manguddittiin itti miidhamtee akkanaan agartee bakka kana gahe duuba bakka kana gahe diiniin kun akka laafaan akkana dhufee bakka kana hin geenne yeroo kana rabbi isirraa haa jaalatu abbaan bakrii yaaddawee ka agartee nabiin kenna waan jedheen maal yaa abbaa bakrii ni sodaatte yeroo nabiin jedhu yaa nabii rabbii ani sodaanne ani nama tokkochaa yoo na ajjeesanillee homa takkaayyuu miti si ajjeesanii amaanan rabbii agartee ka hadiyyoomuu sodaadhaa jedheen duuba amaanan rabbiin sirra kaa'e osoo ummatan dhaqqabsiisin ati duutee amaanan sun hadiyyoomuu sodaadhaa yaa nabii rabbii jedha duuba نبي وان جدي يا أبا بكري ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما لسيتين كان كينا مرمينت حال ربي صدفا إساني تين صدفا كينا ربي تي أبا بكري وان تكلين صداتين جل النبي عليه الصلاة والسلام ويا سدي غارة سنكيسة بولاني قد سنكيسة أجت أغرتي فوداني نياتا أجت في الديف دوبا أسماء أنتم Asmaa bintu Abii Bakriitun nabiin kenna waan jedheen gaafa isiin agartee sabbata isii tarsaaftee waqaala lahaa abdalakillaahu binixaaqika haadaa nixaaqaynin fil jannaa nabiin akkana jedheen rabbiin agartee sii haa jijjiiru sabbata kan kee lamaan sabbata lameen jannataatti rabbiin sii haa jijjiiru jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam du'aayitti godhe duuba akka kanatti Asmaa binti Abii Bakrii rabbi isirraa haa jaalatu gaafsan agartee sabbata isii tarsaaftee akkasii hiiteef eega sanii rabbi isarraa haa jaalatuuti abbaan Bakrii waliin achi turanii ilmi abbaa Bakrii Abdallaahi binu Abii Bakrii ka jedhaniin oduu guyyaa guuraa oolee waan Qureeshiin haasoytu micaa xiqqashaadha halkan dhaqee nabii kenna fa'a waliin bulee dubbii kana haasayaa fi bula basaasa ta'ee jechuu nabii kenna abbaa Bakriiti guyyaa ummataa waliin oola namni nama jabaas jedhee sanirra ijoollee xixiqqashoo taphattu tana hin haasaan jaruma biratti oduu kana guuraa oolee magaalaa keessa waan biyyi haasoftu galgala dhaqee nabii kenna bira bulee goda keessa bulee waliin waan ummanni haasa'u kana himaaf informeeshina kana akkana geessa
laal micaan xiqqaalleen tajaajila inni kenne jechu tajaajila micaan xiqqashaan kenne waan har'aan kana aalamni addunyaarra jiru kumaatamni miliyoonan dalaguutti hin jirre gaafsan ilmi abbaa bakrii xiqqashaan dalage mee dhageeffadhaa duuba Aamir bin Fuhayrata ka jedhaniin gabrichi abbaa bakrii yeroo micaan kun ganama subii achii bayeettiniin agartee gara gandaa dhufu faana inni irra dhufe tanarra re'eelee oofee karaa silaa agartee kaa inni godaa bahee deemee dhufee micaan kun warri gaafa sanii warra baadiyaati faana dhahuu beekan akka faana tanan dhoyne re'eelee achirra oofee fidee faana san balleessa akkana dalaga mee laal tajaajila ummanni muslimtootaa kenna gabrichi gaafa saniillee ka re'eelee tiisu akkana tajaajila kenna siistamaan micaa achii baheettiniin dhufu kana akka agartee kaa faana dhahanii nama asii bahee dhufee jedhanii gooda san namni dhaqeen seenneef faana tana re'eelee irra oofee balleessa duuba inni akkana dalagan ajaa'iba duuba yaa obboleewwan keenya ajaa'iba wanni warri gaafa sanii dalagu waan namni har'aa miliyeenni meeqalleen dala inni namni tokko lamni dalaga hujii ajaa'ibaa dalagan duuba gaafa san gabrichi abbaa bakrii re'eelee oofee faana agartee kaa abdallaan ilma abbaa bakrii micaan xiqqashaan dhaqee godatti bira bulee deebi'u kana balleessa duuba faana kana balleessa ganamuu akka godha re'eelee subii yaasee osoo namuu yaasin karaa kanarra oofee jechuudha gaafa sanii abbaan abbaa bakrii illee abubakriin ilma abbaa quhaafaa jedhaniin abbaan quhaafaa kun mushrika gaafa saniin islaamoyne dhufee mana abbaa bakrii dhufee yaa ujoolle abbaan keessan agartee kaawaa isinii dhiise moo akkanumatti isin dhiisee isin biraa bade jedheen duuba lakki yaa akaakayyuu kenna waan uu dhiise jetteen ijoolleen maal isinii dhiise jennaan agartee kaa qabeenyarraa waan guddaan uu dhiise jedhaniin fuudhanii dhagaa waan adda addaa kana jaarsi ijaan hin argu ijji isaa baddee jirti kana fuudhanii agartee madaabaraa keessan naqanii qaraxiixii keessatti harka isaa fuudhanii agartee gubbarraan akkana qabachiisan kunoo kana guutuu nuu dhiisee jedhaniin agartee kaa mallaqa hagana ga'u nuu dhiisee jedhanii jaarsi akkana harkaan qabatee laalee waan guddaa isinii dhiisee lakki akkas taanaan rakkoon hin jiru jedhee biraa deeme waan takka hin dhiifneef immoo abbaan bakrii wanni abbaan bakrii dhiiseef hin jiru manni abbaa bakrii mana iimaanaati isinii galee manni abbaa bakrii mana iimaanaati rabbiin iimaanan subhaanahu wa ta'ala akkanatti isa wassafe Abubakri Siddiiq bifa kanaan rabbi isarraa haa jaalatu ummata agartee kaa muslimtootaa keessatti darajaa guddaa argate ummata muslimtootaa keessatti darajaa guddaa haganan jedhamne argate Abubakri Siddiiq radiyallahu anhu wa ardaahu ajaa'iba duuba akkuma san duuba seenaa abbaa bakrii irraa yeroo dubbatan Abubakri Siddiiq rabbi isarraa haa jaalatu eega sanii agartanii hijraan ni eegalte jechaadha biyya san irraa gara agartanii biyya madiinatitti eega guyyaa sadihiitii booda eega guyyaa sadihiitii booda namni tokkolleen beeku amma barbaadanii dhaban nama tokko gurbaa kaafiraa Abdallah bin Urayqit ka jedhaniin Abdallah bin Urayqit isa kana kireeffatan namni karaa beeku isa karaa agartee qaxxaamuraa ka adda addaa namni karaa beeku isa kana eega guyyaa sadihiitii booda nutti koottu bakka akkanaatitti jedhanii mallaqaan walii galan silaa gurbaan kun kaafira immootu kaafirri illee ka gaafa sanii haga har'aa kana baallaman diigu warruma mushrikaati fi inni karaa akka inni itti qaceelchuu fi akka karaa akeekee fi kararra kaa'ee biraa deebi'a inni kun
akkay jennaan hayyee jedhee gurbaan kun eega guyyaa sadihiiti gaallan lamaan abbaa bakrii san qabatee gaara sawrititti itti dhufe duuba. eega sanii abbaan bakrii nabiin keennallee achi keessaa bahanii karaa madiinaadhaa qaceelan duuba. amma gurbaan karaa namni hin beeyne karaa silaa aslit deemaniin kana gadhiisee karaa biraatiin gore. karaa biraatiin goree karaa agartee bishaan afaanirra oofu kana karaa sanittiin qaceelche. karaa sanittiin qaceelche. yeroo kana Abubakri Siddiiq bifti inni itti nabii kennan waliin deemu yeroo tokko karaa mirgaa ka abbaa bakriitiin nabii kennatiin deema. yeroo tokko karaa bitaatiin deebi'a. yeroo tokko fuundura dabraa. yeroo tokko duyda duuba deebi'a Abubakri Siddiiq. akkatti irra maraa deema nabii kenna alayhi salaatu wassalaam. gizee tokkollee uf hin dagatu Abubakri Siddiiq. waytakaan bitaa nabii kennaa, waytakaan mirga nabii kennaa, waytakaan duyda duuba, waytakaan fuunduraan gaala isaa kan akkatti irra naannessa nabii kennarra. haga nabi Muhammad isa ajaa'ibu tokko waan jedheen duuba maaliif akkanatti deemtaa yaa abbaa bakrii jedheeni gaafate nabiin kenna. maaliif akkanatti deemta jedheen. waan jedheen abbaan bakrii yaa rasuulallah adhkuru xalaba ay ilkuffaara alladhiina yuxaariduunaka فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد أي الجواسيس الذين يرصدونك ويعيدون لك المكائن فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك فأنا أخشى عليك منهم يا رسول الله. وان جدين دوبا نبين كن مالف جزي كان ندورة دبرتين دوبا ديبتا جزي كان مرقا قرتي جزي كان بتا قرتا جدي قافت. yeroo agartee warra duyda duuban si barbaada fiigu yaadadhu duyda duuba keetit deebi'aa jedhe. waytii immoo warra jaasusaa ka fuundura dabree si eegu yaadadhu fuundura dabraa jedhe. akka kana yookaan bitaa kee yookaan mirga kan kee deebi'aa jedhe. akkana jedheen duuba. maali yaa abbaa bakrii ati na dura du'uu feetaa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. yaa rasuula rabbii jedheen ani yoo du'e nama tokkocha ati yoo duute bar ummata guutu du'e jedheen duuba. amaanan rabbii kennaa hadiyyoomte jedhe. Abubakri Siddiiq akkatti nabii kenna eegaa deema yaa obboleewwan. akkatti nabi Muhammad tiisaa deema Abubakri Siddiiq radiyallahu anhu wa arda'ahu. akkatti deema jedhan duuba. yaanni isaa akkasi duuba. bifa kanaan akkana deema. osoma akkanatti deema yeroo nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam dadhabbii wayii isatti argamee nabii kenna jedhu bakka mukaa bakka gaaddisaa wayii ilaalee gaala ciibsee fi nabii kenna agartee ka akkasi irraa buusee gaaddisa jala kaa'ee ufii irraa achiif siqee fagoodhatti akkanatti duuba agartee ka naanna'ee ilaala duuba. basaasa warra duuba isaan barbaadu ta'innaa ka jaasuusaa ka fuunduraa ta'innaa kallattii adda addaati waan irraa shakku akkanatti eegan rafu ufii isaati. nabii kenna irraa haa godhi rafi jedhaani ufii rafu katti nabii kenna eega jedhan duuba. haga madiinaa seenanitti gochi abbaa bakrii akkana akkatti agartee nabii kenna tiise alayhi salaatu wassalaam. kanaaf galanni abbaa bakrii akka malee guddate duuba. akkana jedhan duuba. allahu akbar. Abubakri Siddiiq nama ajaa'ibaati. haala kanaan nabii kenna tiisaa ture Abubakri Siddiiq zabana isaa keessatti. akka kanatti nabii kenna tiisaa ture duuba. akkatti nabii kenna tiisaa ture. rabbi isarraa haa jaalatu Abubakri Siddiiq warra darajaa gurguddaa qaburraa rabbii aalamaa biratti. sababni darajaa guddaa kan ittiin argateef
وان براتي في متي أبو بكر الصديق وجي إسات أرغته وجي إسات تبكسن إساقيس أبو بكر الصديق نما أغرتني كان بيكين عليه الصلاة والسلام أكملتي سإنكم كناف نبين كينا ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر جد نبين كينا عليه الصلاة والسلام نما شفاك هركا نبرا قبو هركا إساق الجنيجر هركا أبو بكر الصديق ملي جد نبين عليه الصلاة والسلام هركا أبو بكر الصديق ربي تون الراقلشا جد نبين كينا عليه الصلاة والسلام ربي الراقلشا نتو في الراقلشون دندين نجد ربي قوياك يا مان الراقلشا نبين كينا عليه الصلاة والسلام كنافو أبو بكر الصديق لبو في اللي كنه دينك قل لي كنه بدوب نبي كنه دينك قل لي كنه نمني أكا أبا بكر تتأغرتي نبي كنه تجاجل انجرو انت لأو في الألي اللي فود إيه كنه فأغرتني عايشة بيتني كاروما مران أبان بكر نبي كنه أغرتني إيقو كيستي قبين إسات انتانا لبو إسانتانا جها شفان أغرتني نمني أكا أبا بكر نبي كنه إيق انجرو كتجاجل انجرو أكسم ديني ربي اللي نبي كنت آني ديني ربي نمني تجاجله أبو بكر الصديق كناف غلطة قدا كان أرغته ولولي جنتا سديتني را تفيت سيني جلاني وياك يا مالا وان هغنغو كان أبو بكر الصديق أرغته يجو أكنا فكاتا دوبا يا أبو ليوان كينا ججبات دا سنين جدا إن شاء الله تعالى ربين وان براني كان كيس بركانو هاكاو ورا كتابة كان اللي براتي في ربي إنه هقول إن شاء الله شيري في أقرتني بايت ورا يقولوا جزء أقرتني كدرسين كن إيه قلمو أكا نمو الرافية دمو يعني الرافة إن شاء الله الراب درسين كن ناسيه بقى أغيرو براتين درسي أقرتني كتاب رفاتي ولد بنوتي سينا أبابكر إرّا نقها النوترا سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلام إلى اللقاء.